Abdinkabo, Idonite Kupetero, Enjokano Penakabo, Ite Abdinkotatere, Jesus Toka Vesikasa, Nake Patrawate, Kandera de Pondosisa. Bakka jirtan hundumaatti ayyaanni nagaan kan Waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jecha har'as dubbii Waaqayyoo nuuf kennetti yeroo dabarru har'a mata dureen walii wajjiniin ilaallu tajaajila soogiddaa jalatti jechuudha. Har'a kan nuyi walii wajjin ilaallu garaan kee maal gadde kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Garaan kee maal gadde. Yeroo adda addaatti karaa adda addaa gaddi keenya ibsama. Gadda keenya yeroo tokko tokko fuula keenya irraa beekama. Kanaaf namoonni gadditeerta jedhanii nu gaafachuu danda'u. Fuulli kee gurraacheera nuun jechuu danda'u. Gaddi tokko tokko gadda fuula irratti ba'u duwwaatu hin taane yookiis fuula irratti dhufee kan inni mul'atu garaa keessaa gaddi jiru ulfaataa yeroo ta'u jabaataa yeroo ta'u yeroo sanadha kan inni dhufee fuula irratti mul'atu. Kitaaba qulqulluu keessatti iddoo itti namni tokko fuulli kee maaliif gurraacha'e jedhamee gaafatametu jira. Sana booda kun gadda garaati malee waan kan biraa ta'uu hin danda'u jedhameetu deebiin kennameef. Kun gadda garaati malee akkasumatti fuulli kee gurraacha'uu hin danda'u. Mee kadhannaa godhanneetu itti dabarra. Si galateeffannaa ulfina qabeessaa abbaa keenyaa. Anas ta'e ijoollee kee bakka garaagaraa ta'anii yeroo kana toora intarneetii irratti argamanii sagalee kee dhaggeeffatan kanaaf bakka jirrutti nagaadhaaf ayyaana waan nuuf baay'ifteef galanni siif haa ta'u. Har'as nutti dubbachuu waan jaallatteef kunoo nummoo sirraa dhaga'uudhaaf bakka jirru gurra keenya saaqqannee toora intarneetaa saaqqannee si eeguutti jirra yeroo kana kallattii kanaan ijoollee keetti akka dubbattuuf jaalala kee haa ta'u. Ergaa samiirraa nuuf ergi. Gadda garaa keenyaa kan ittiin fayyiftu qoricha nuuf ergitee madaa garaa keenyaa ati fayyisi maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee Ameen. Maaliif garaan kee gadde? Waa'ee gadda kanaa duraan akkuma dubbadhe Nahimyaa boqonnaa 2:2 irratti yeroo ilaallu mootichi Nahimiyaadhaan akkas jedhe maaliif fuulli kee gurraacha'e ittiin jedhe. Maaliif gaddite? Garaan kee maal gaddee jira? Gaddi fuula kee irraa mul'atu kuni gadda isa garaa keessaati malee gadda irra keessaa miti. Keessi kee akka miidhame argisiisa. Nahimiyaan akka ittiin sin beeku kanaan dura. Yeroo hundumaa fuulli kee ifaa ture. Yeroo anaan tajaajiluudhaaf dhiyaattu yeroo mana kana keessa deddeebitu fuulli kee ifaa ture gammachuu guutuu qabda turte. Har'a garuu yeroon si ilaalu fuulli kee akka kaleessa dheengaddaa miti fuulli kee gurraacha'eera. Kun gonkumaa wanta salphaa natti hin fakkaatu. Gaddi kun gadda garaa keessaati. Maalidha sababni ati gadditeef jedheetu isa gaafate. Mootichatu Nahimiyaa gaafate. Nahimiyaan gadda garaa isaatiitiif deebii kenne. Deebii Nahimiyaan kenne sana bira dabarreetu gadduu isaaniitiif namoonni sababa adda addaa akka isaan dhiyeessan walii wajjiniin ilaalla. Yeroo adda addaatti gaddina guyyaatti gara guyyaatti gadda adda addaa keessa oolla. Keessattuu immoo gadda gadi fagoo ta'e kan nuyi gaddinu. Gadda jabaa ta'e kan nuyi gaddinu. Garaan keenya kan inni itti cabu itti madaa'u gaddi adda addaa hin jiraata. Isaan sanaaf namoonni deebii isaan kennan keessaa sababa isaan dhiyeessan keessaa tokko warri kaan ofii isaaniiti kan komatan. Anatu balleesse. Anatu filannaa bade. Anatu murtii bade. Anatu karaarraa maqe. Anatu karaarraa dogoggore. Anatu kana godhe. Anatu sana godhe. Anatu kana balleesse. Anatu kana ofitti fide. Jedhaniitu ofii isaanii mataa isaaniiti kan komatan namoonni baay'een. Har'a namoonni akkasii jiraachuu dandeessu namoonni sagantaa kana dhaggeeffatan.
namoonni gadda garaa keessaniif ofii keessan sababa gootanii kan dhiyeessitan, murtii keessaniif filannoo keessan sababa gootanii kan dhiyeessitan, dogoggora kaleessaa dheengaddaa sababa gootanii kan dhiyeessitan jiraachuu dandeessu. Si duwwaa miti, namoota baay'eetu akkas godhee dhiyeessa. Warri kaan immoo ofii isaanii utuu hin taane hiriyaa isaanii komatu yookiis fira isaanii komatu, nama isaanii wajjiniin jiraatudha kan isaan komatan. Michuu isaanii komatu, hidhata gaa'ela isaanii komatu, hiriyaa jaalala isaanii komatu, hiriyaa wajjiniin guddatan komatu, hiriyaa wajjin baratan komatu, hiriyaa wajjiniin hojjetan komatu. Gadda isaaniitiif sababa kan ta'e hiriyaa isaanii akka ta'e, fira isaanii akka ta'e, michuu isaanii akka ta'e, hidhata gaa'ela isaanii akka ta'e akka ittiin gadda isaaniitiif warra kaaniin dhiyeessu. Warri kaan immoo haala barichaa komatu. Baratu kana natti fide, barichumatu hammaate, baricha akkana godhe, baricha sana godhe, barichatu bara hamaadha. Dhuguma barichi bara hamaadha. Kaleessas hamaama ture, har'as hamaadha. Hammeenyi barichaa ittuma jabaataa ittuma fufaadha kan inni adeemu. Kanaaf warri kaan baradha kan komatani, baratu kana natti fide malee waan kan biraa miti. Barri barana anaaf hin taane, waggaan barana anaaf hin taane, si'anni waggoonni 5 kun anaaf naan taane, jireenya kootiif naan taane, bara kanadha jedhaniitu bara komatu. Warri kaan mootummaa lafarraa komatu. Sababiin isaa akkaataa itti mootummaan biyya tokko bulchuudhaa kan ka'e namoonni garaan isaanii gaddu baay'eetu jira. Bulchiinsi gaarii ta'uudhaa yoo baate, namni bilisummaa isaa yoo dhabe, namni mirga isaatiif dubbachuu yoo dadhabe, mirga isaatiif hojjechuu yoo dadhabe, namni ba'ee galuu yoo dadhabe, namni yoo du'aaf saaxilame, namni murtii haqaa barbaade murtii haqaa yoo dhabe, mootummaa komachuun isaa waan hin hafnedha kan inni ta'u. Kanaaf gadda garaa isaatiitiif mootummaarra komii isaa ka'a. Inni kaan maatiif fira isaati, abbaasaaf haadhasaa, obbolaasaa isaaniinidha kan inni komatu. Isaantu kana na godhe, abalutu kana na godhe, abaluu kootu kana irratti raawwate, abbaa koo takka ittiin na guddise, haadha koo takka ittiin kanarraa goote, kanarraa hin geesse, obboleessa koo hangafata akkas na godhe, obboleessa koo quxisutu akkas na godhe, yookiin immoo obboleettii kootu kana na godhe jedhanii gadda garaa isaaniif, caba garaa isaaniitiif kan isaan sababa godhanii dhiyeessan maatii isaaniiti. Wanti nama gaddisiisu garuu har'a irratti xiyyeeffachuu kanan barbaadu, isaan kana hundumaa caalaa namoonni warri kaan immoo Waaqayyoon komatu. Gadda isaaniitiif sababa godhanii kan dhiyeessan, caba garaa isaaniitiif sababa godhanii kan dhiyeessan Waaqayyoonidha. Waaqayyootu kana na godhe, Waaqayyootu kana natti fide, Waaqayyootu kana narraan ga'e, Waaqayyootu gadda kana natti fide, Waaqayyootu caba kana natti fide, Waaqayyootu hiyyuma natti fide, Waaqayyootu dhukkuba natti fide, Waaqayyootu rakkina natti fide, Waaqayyoo qorumsa natti fide. Waaqayyoon sababa kan godhatan, Waaqayyootti kan gaddan baay'eetu jiru. Kallattii adda addaatiin yeroo akkas godhan ni argamu. Atis tarii akkas gochaa jirta ta'a. Waaqayyo irraa komii qabda ta'a. Gaaffiin har'a si gaafadhu garuu Waaqayyo maaliif komatama? Waaqayyo maaliif komatama? Maal balleesseeti Waaqayyo komatamuu kan inni danda'u? Nama yoo ilaalle namni dhuguma nama waan ta'eef waan baay'eetiin nama mufachiisuu danda'a. Michuun, firri, haadhaaf abbaan, obbolaan, ilmaan ofii, intaloonni ofii dhuguma nama mufachiisuu danda'u. Namadha waan ta'eef, foon uffanneerra waan ta'eef, dadhaboota waan taaneef, hirrina qabna waan taaneef, wanti nuyi yaadnu, wanti nuyi goonu si mufachiisuu danda'a. Wal mufachiisuu dandeenya. Garuu Waaqayyo nama miti. Waaqayyo akka namaas miti. Waaqayyo nama mufachiisuudhaaf waan godhu hin qabu. Waaqayyo hirrina hin qabu. Waaqayyo mudaa hin qabu. Waaqayyo hammeenya of keessaa hin qabu. Kanaaf Waaqayyotti akkamittiinidha komee kanatti dhiyeessu yookiis immoo Waaqayyo maal balleesseetu komatama? Waaqayyo maal jedhee si mufachiise? Jireenya kee keessatti waa itti Waaqayyoon mufatte maal? Maal sitti balleesse? Maal siin jedhe? Maal si godhe Waaqayyo?
ilaa kana naan jedhe yookiin kana na godhe waan jettu maal qabda yeroo kana baasii waaqayyotti dubbadhu. Yaa waan waaqayyo jiru baay'eetu jira. Eeyye wanti nuun galle baay'eetu jira. Waan waaqayyo nuun jedhe nu galuus baachuu isaarraa kan ka'e waan waaqayyo nuun jedhe nuyi golgaati as wanta jiru duwwaa ilaaluu keenya irraa kan ka'e yeroo adda addaatti waaqayyoon hin komanna yookiin hin dhiphanne yookiin keessi keenya hin gadda. Kan biraa miti Maariyaamiin yoo ilaalle Maariyaam jalqaba yeroo ergaa kana dhageesse gammachuudhaan fudhatte mini kan inni jedhu. Luqaas boqonnaa 1:29 dhattanii yoo dubbiftani Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee jedhaan. Yaadaan dhiphatte. Maal dhagee isheen dhageesse garuu ayyaana qabeetti nagaan siif haa ta'u ittiin jedhamte. Kanuma nagaa kana yeroo dhageesse garuu isheen maal taate yaadaan dhiphatte jedha. Yaadaan dhiphatte. Hin gammaddeen jedhu yookiin gammachuudhaan fudhatteen jedhu yaadaan dhiphachuu ishee nutti. Maalittiin jennaan kan ishee yaadaan dhiphatte. Maalittiin jedhe ergamichi. Kan inni ittiin jedhe kanarra lakkoofsa 28 irratti gammadii ayyaana qabeetti waaqayyo bira ayyaana argatteettaa ittiin jedhe. Isheen garuu yaadaan maal taate hin dhiphatte. Waan nama dhiphisu miti. Wanta gaarii biyya lafaafis isheefis kan ta'u waaqayyo karaa ishee fide. Sana booda Luqaas boqonnaa 1:32 yoo ilaalle yaa Maariyaam waaqayyo bira ayyaana argatteettaa hin sodaatin. Kunoo ni ulfoofte ilma sin deessa. Maqaa isaas Yesuusitti jettee moggaasi. Maqaa isaas Yesuus jedhiitii moggaasi. Inni guddaa hin ta'a ilma abbaas jedhamee hin waamamaa jedhan. Kanadha kan Maariyaamiin dhiphise jechuudha. Kanadha kan Maariyaamiin dhiphise. Yaadaan maal taateedha? Hin dhiphatte jedhe. Gama kan biraatiin lakkoofsa 34 irratti erga sana dhageessee booda erga hunduma isaa dhageessee fittee booda sila yaadaan dhiphatte irraa achas deebiteetu Maariyaam yommus deebiftee anoo ammallee dur baay'ee kun akkamittiin ta'uu danda'a jettee gaafatte. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Kanadha inni ishee dhiphise. Akkamittiin ta'uu danda'a? An dhiiran beeku. Dhugumadha gaaffii ishee sirriidha. Dhugumadha herreegi ishee ta'een beeku. Galmaa'een beeku seenaa keessa hin jiru. Uumama keessa hin jiru. Gaaffii ishee sirriidha. Garuu waaqayyo ishee miidhuudhaaf yookiis wanta hin danda'amne wanta gochuu hin dandeenye miti kan inni isheedhaan jechaa jiru. Anoo ammallee durbaa kun akkamittiin ta'uu danda'a jetteeti kan isheen gaafatte. Yeroo sana ergamichi deebii kenneef. Maaltu taattiin jedhe humni waaqayyo abbaa si golboobattiin jedhe. Humni waaqayyo abbaa si golbooba. Tarii har'a waaqayyootti kan garaan kee gaddee jiru waan akkamittiin ta'uu danda'a jedhu qabdaa laata jireenya kee keessatti. Herregdee ol baaftee gadi buuftee seera uumamaa ilaaltee seera biyya lafaa ilaaltee loojikii jiru ilaaltee waan kanaan dura ta'e seenaa darbe hundumaa qorattee ilaaltee kun akkamittiin ta'uu danda'a waan jettu qabdaa jireenya kee keessatti har'a. Obboleessa koo waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu. Obboleettii koo waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu. Kanatu garaa kee gaddisiise yoo ta'e gaddi garaa keetii waan ati hin danda'amu jettee yaaddu waaqayyoo si ajaje yoo ta'e waan waaqayyo dubbate irraa kan ka'e kun ta'uu hin danda'u jettee waan itti dhiphattu qabda yoo ta'e sittan hima har'a sagaleen waaqayyoo kana sitti hima waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu. Mootota Lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti nama gadde kan biraadha kan nuyi arginu. Nama gadduu isaarraa kan ka'e uffata isaa tarsaase. Na'amaan nama jedhamu. Namichi kun yeroo Na'amaan nama jedhamu tun taane Na'amaan uffata isaa tarsaasuun dura mootii Israa'eltu uffata isaa tarsaase. Mootiin Israa'el yeroo uffata isaa tarsaase maaliifidha kan inni uffata isaa tarsaase? Xalaa fuudhee dhaqe Na'amaantu. Xalaan Na'amaan fuudhee dhaqe maal kan jedhu ture? Mootii Na'amaan biraa dhufe irraa kan argame ergaan ergame suni nama kana fayyisi kan jedhudha ture. Nama kana fayyisi. Sana booda baay'ee aaruurraa kan ka'e uffata isaa tarsaase.
booda Elsaayi kana dhageetu ergaa itti erge. Maalittiin jedhe Elsaayi? Maaliif aartee uffata kee tarsaaftee ittiin jedhe. Maaliif aartee uffata kee tarsaaftee? Utuu deebii isaa dhaggeeffateera ta'eeti na fayyisi jedhee gara kootti erge kanatu na aarsee jedha ture. Ilaa namni kun akka inni itti dubbiin irra barbaadu. Ilaa akka inni itti dubbiin irra barbaadu. Akkamittiin nama kana fayyisi jedhee natti erga. Kanatu na aarsee jedhee deebii kenna ture. Mootiin Israa'el kana ture aariinsaa. Elsaayi garuu deebii isaan dhaggeeffanne yookiis deebii isaan eegne gara kootti ergi. Israa'el keessa raajiin akka jiru haa baruutii jedhe galanni Waaqayyoof. Inni mootii sanaaf aarii ta'e Elsaayiif garuu carraa ture. Carraa ittiin maal godhu Israa'el keessa mootiin akka jiru kan inni ittiin argisiisu. Mootiin Na'amaaniin erge sun dhuguma Israa'el keessa Waaqayyo Waaqni fayyisu jira jedhee amanuu akka inni danda'u. Kan daa'imni xinnoon sun dhugaa baate sana dhugaa ta'uu isaa kan ittiin mirkaneeffatan Waaqayyo dhuguma Israa'elin keessa akka jiru akka inni argu carraa godhee itti fayyadame. Obboleessa ko wanti gadda garaa keetii ta'e tarii bakka itti dhaabattee ilaaltu irraa ka'a. Akka itti ilaaltu irraa ka'a. Mootii Israa'eliitiif gadda ture. Elsaayiif garuu gammachuudha kan inni ture. Mootii Israa'el akka inni itti ilaale akka qorumsaatti ilaale ilaa kanaan qabateetu lolan irratti banuu fedhe. Elsaayiif garuu kanaan qabateetu Israa'el keessa Waaqayyo akka inni jiru argaa. Wanti si gaddisiisu baay'eensa Waaqayyo irratti waati mufannaa qabaatte baay'eensa utuu itti dhiyaattee ija Elsaayi ilaaluun ilaalte utuu itti dhiyaadhee ija Elsaayi ilaaluun ilaale baay'eensaa kan ittiin Waaqayyo siijin ta'uu isaa argisiisu ta'a. Siijiniin jiraachuu isaa kan argisiisu, biyya kee keessa jiraachuu isaa kan argisiisu, mana kee keessa Waaqayyo jiraachuu isaa carraan ittiin argisiisu ta'a. Malee qorumsa kana ittiin boossu yookiis kana ittiin gadditu uffata kee kana ittiin tarsaaftu hin ta'u. Madda gammachuu keetii ta'a. Sababiin isaa Waaqayyo Waaqa keetu siijiniin jiraachuun isaa biyya ormaatti ba'ee mul'ata waan ta'eef ormatti gadi baafamee dubbatama waan ta'eef. Mooticha kana ture kan garaasaa gaddisiise. Booda gara Na'amaanitti yeroo dhufnu Na'amaan gara Elsaayitti ergamee booda ammas carraa wal fakkaataa isa mudate Na'amaan amma immoo aaruu jalqabe carraa dabareessa. Maaliif akka inni haaru? Na'amaan Elsaayi bira gaafa dhaqe Elsaayi gadi ba'eetu harka isaanirra kaa'ee naaf kadhatee na fayyisa jedheeti kan inni eege. Yookiin qorichatti naa naqa jedhee eege ta'a. Achirraa kan dubbate garuu ani gadi ba'ee harka isaanirra kaa'ee naaf kadhatan see inni dhaqiitii dhiqadhu naan jedhaa. Bishaan biyya koo jiru caalaa bishaan laga Yordaanos jedheen. Akkamitti dhiqadhu naan jedha. Bishaanan ittiin dhiqadhu dhabeeni kanan addana dhufe. Amma ammaatti dhiqachuu dhabeeni. Erga labsi kanaan dhukkubfadheeti si'a meeqa dhiqadheera. Akkamittitu mana keessa taa'ee gadi ba'eellee nan ilaalle yookiin akkan ol galullee nan goone dhaqiitti dhiqadhu akkamittiin naan jedha. Kanatu na aarsee Na'amaan. Kanatu na aarse. Waaqayyo na galatu. Na'amaan qofaasaan naawwasaa fudhatee dhaqe waan ta'eef hojjettoonni isaa akkasittiin jedhan isa Na'amaan arguu dadhabee isaan argan. Isa Na'amaan hubachuu dadhabee isaan argan. Kana booda akkasittiin jedhan hojjettoonni isaa maaliif aartee jedhanii gaafatan. Maaliif aarte? Utuunni waan guddaa si ajajeetiin hojjettu turte jedhan. Fayyina keetiif lamxii keerraa qullaa'uudhaaf dhukkuba kee kanarraa fayyuudhaaf dhiqadhu jechuu mitiiti jedhan. Utuunni waan guddaa si ajajeen gootu turte. Amma garuu dhiqadhuutii qullaa'e jechuun ammam salphaadha. Maaliif dhattee dhiqatteen qullooftu ittiin jedhani utuun sodaatiin naa'onsaa akkasittiin jedhani. Waan Na'amaaniin aarsee Na'amaaniif garuu carraa gaarii itti ilaalame. Dhiqadhuutii qullaa'e. Dhiqadhuutii qullaa'e. Har'a gaddii garaa keetii ija Na'amaaniin waan ilaalteef ta'uu danda'a. Mee har'a ija Na'amaaniin ilaaluu dhiisiitii ija Na'amaaniin ilaaluu jalqabe. Ija mootii Israa'eliin ilaaluu dhiisiitii ija
Elsaa'iin ilaaluu jalqabe. Wanti si aarse baay'eensaa, wanti garaa kee cabse baay'eensaa, wanti garaa keetti madaa fide gadda guddaa sitti ta'e baay'eensaa waan keessatti Waaqayyo mul'atu ta'uu danda'a. Waan keessatti ulfinni Waaqayyo argamu ta'uu danda'a. Carraa fayyina keetii ta'uu danda'a. Ati aartee waan dhiifteef malee Waaqayyo ulfinaan kan inni irratti mul'atu ta'uu danda'a. Dhiqadhuu fayyi jechuun ammam salphaadha. Wanti namatti tolu Maariyaam diddeetti hin fuufne. Ani garbittiin gooftaa kun waasan jira. Akkuma ati jette naaf haa ta'u jette, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma ati jette naaf haa ta'u. Jalqaba yoo ishee dhiphiseyyuu, yoo gaaffii ishee tuumeyyuu, yaadaan yoo dhiphatteyyuu, booda garuu akkuma ati jette anaaf haa ta'u jetteen. Booda sababii anaaf haa ta'u jetteef hangafa ilma isheetii deesse jedhaan. Hangafa ilma isheetii deesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Na'amaanis akka dideetti nafne yookiis akka dideetti itti hin fufne. Boqonnaa 5 Mootota 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa yoo ilaaltani akkuma namni Waaqayyo sun jedhe Yordaanotitti si'a 7 ni cuuphate. Dhagni isaas qullaa'ee akka dhagna ijoollee ta'ee jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhagni isaa qullaa'ee akka dhagna ijoollee ta'e. Didee itti hin fufne Na'amaan. Namoonni Waaqayyo irratti amantii qaban gaddi guddaan yoo isaanitti dhufe wanti nama gaddisiisu isaaniin hin gaddisiisu. Wanti nama mufachiisu isaaniin hin mufachiisu. Musee fudhattanii ilaaltani ati biyya kana fuulleetti ilaaltarraa kan hafe ittiin galtu gaafa ittiin jedhe Waaqayyo hinduuta malee Kana'aaniin hin galtu gaafa ittiin jedhe. Inni garuu keessa Lewwii boqonnaa 32 lakkoofsa 4 irratti akkas jedhe. Inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaan qabu. Karaan isaa hundinuu qajeelaadha. Inni Waaqayyo amanamaadha. Jallinnis isa keessa hin jiru. Inni dhuga qabeessaa fi qajeelaadha jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo an Kana'aanitti hin galu ta'eyyuu Waaqayyo garuu qajeelaadha jedhe. Yoo anaan hinduuta naan jedheyyuu murtiin isaa mudaan qabu jedhe. Murtiin isaa qajeelaadha. Amanamaadha jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta nama gaddisiisuyyuu Museen hin gaddine Waaqayyoon jajate andu'eyyuu Waaqayyo garuu amanamaadha. Qajeelaadha. Mudaan qabu. Kana'aanitti hin galu ta'eyyuu Waaqayyo garuu qajeelaadha jedheen. Dubartii Samaariyaa sana wanti inni ittiin jedhe waan nama gammachiisu hin turre. Maal ittiin jedhe? Ati abbaa manaa baay'ee qabdaa ittiin jedhe walumaa gala. Inni amma siijin jiru yoo abbaa manaa kee miti ittiin jedhe. Isheen garuu dubbii isaa kanaan garaan ishee waan rukutameef qooda maaliif naa arrabsita maaliif akkas naan jedhe ittiin jechu dhaqqee magaalaatti asii ol baatee mandaratti ol baateetu namoota waan ta'e isa dhoksaa kun atti me kottaati ilaalaa itti gammachuudhaan. Isa dhoksaa kun atti me kottaati ilaalaa. Wanti akka arrabsootti ilaalamu arrabsoo isheedhaaf hin taane. Akka inni ishee fayyisuudhaaf dhufe seenaa ishee jijjiiruudhaaf akka dhufe waan barteef kottaati ilaalaa jette Yohaannis boqonnaa 4 irraa argachuu dandeessu. Namicha jaamaa ta'e dhalate Yohaannis boqonnaa 9 irra jiru yoo dhattanii ilaaltanii Yesus dhoqqee ija namichaatti yeroo inni dibe ija isaatti dibee dhaqiitii dhiqadhu yeroo inni ittiin jedhe waan baay'ee nama gaddisiisu ture. Maal akkamittiin dhoqqee natti dibdan jenne? Maal sila jaamaa ta'uun koon xinnaatee jaamaa ta'e innan dhaladhe xinnaatee nan amma immoo dhoqqee dabaltee natti dibdaa hin jenne. Waaqayyoon hin sodaattu hin jenne. Dhiqachuun dadhabee kanaan dura yoo xinnaate guyyaatti yeroo tokko nan dhiqadha hin jenne. Gaafa inni dhoqqee itti dibe dhaqiitii immoo dhiqadhu gaafa inni jedhe gaaffii tokko malee mormii tokko malee Siloomitti gadi bu'ee dhiqate. Saabii dhiqateef argee deebi'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni dhalachuu isaatii jalqabee waggaa 18 oliif yoo xinnaate waggaa 18 oliif iji isaa jaamaa ture gaafa sana iddootti deebi'eef. Maal waan godheef? Wanti nama jibbisiisullee wanti nama gaddisiisullee isan gaddisiifne Kiristoos Yesuusitti ittiin jedhe wanta ta'eef amanee waan fudhateef fayyina isaatiif saabate. Baay'een keenya dhaabanneetu mormina. Waaqayyo wajjiniin wallaansoo qabna. Saabii kanarraa kan ka'e garaan keenya cabee garaan keenya gaddeeti kan hin nafu. Dubartii Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 21-28 irra jirtu yoo ilaaltan
yeroo isheen mucaa isheetiif fayyina gaafatte jalaa dide jalqaba iyyaa gaafa itti fuftu ofirraa maaliif hin deebiftu yeroo ittiin jedhani achi galagaleetu walumaa gala dhuma irratti akkasittiin jedhe irbaata ijoollee fuudhanii sareedhaaf hin kennanii ittiin jedhe. Maal jechuudha kun? Ati sareedha, ijoolleen kee sareedha jechuudha karaa kan biraa. Isheen garuu maal jette? Qooda gadditee akkamitti saree naan jetta? Akkamittiin kana dubbatta? Qooda ittiin jettu. Isheen garuu sareen maaddee gooftaa isheerraa kan harca'u nyaatti. Isatu ishee gaa isaan fayyiti. Kanaaf mucaa kootiif hambaa ijoollee keetii naa kenni jette. Hambaa ijoollee keetii naa kenni. Eeyyaan sareedha, ijoolleen koos sareedha. Si biratti yeroo ilaalamu. Eeyyii akkasi garuu isumaan fayyina argatu ijoolleen koo hambaa naa kenni jette. Sababii kanarraa kan ka'e Kiristoos Yesuus amantii akkasii Israa'el keessatti hin argine ittiin jedhe daa'ima isheetiifis fayyina argatte. Kanaaf har'a obboleessa koo obboleettii koo ergaa kana yeroo dhageessu wanti ati Waaqayyotti mufatte maaltu jira? Maal siin jedhee si gaddisiise? Maal si godhee si gaddisiise Waaqayyo? Si gaddisiisuudhaaf Waaqayyo kaayyoo hin qabu. Si gaddisiisuuf karoora hin qabu. Si gaddisiisuuf sagantaa hin qabu Waaqayyo. Hammeenyi Waaqayyoon keessa hin jiru. Hammeenyi Waaqayyoon bira hin jiru. Wanta inni siin jedhe sii galuu dide ta'a. Wanta inni siin jedhetu hubannaa keetiin ol ta'e ta'uu danda'a. Gadduu dhiisiitii Waaqayyoof tole jedhi Waaqayyo harkaa fudhadhu. Waaqayyo amanamaadha. Wanta amaname jireenya kee keessatti hojjeta. Karaa ittiin fayyina argattu, karaa ittiin ulfinni Waaqayyo jireenya kee keessaa mul'atu ta'a waan ta'eef gadda garaa keetii ulfinatti jijjiiri. Gadda garaa keetii fayyinatti jijjiiri. Gadda garaa keetii ulfinni Waaqayyo kan ittiin mul'atu godhi. Wanta akkamittiin danda'ama jettu. Akkamitti Waaqayyo akkas jedha waan jettu. Akkamitti Waaqayyo dhoqqee na dhiba waan jettu. Maaliif deebina dhowwatee saree naan jedha waan jettu yoo qabaatte. Waaqayyo akkamittiin akka sareetti na lakkaa'e waan jedhu yoo qabaatte. Kanatu na mufachiisa waan jettu Waaqayyo irratti yoo qabaatte. Har'a Waaqayyo si mufachiisuudhaaf akka inni sagantaa hin qabne waan ulfinaaf qabu, waan ulfinaaf ta'u akka inni siif qopheessee jiru akka ilaaltuun barbaada. Kanaaf jaroota kana wal bira qabnee xumurra. Tole jennaan gaarummaa Waaqayyoo ni argina. Tole yoo jennee fi gaarummaa Waaqayyoo ni argina. Kanaaf Waaqayyotti gadduu hin qabnu. Waaqayyoof tole jechuu waan Waaqayyo godhe hundumtuu gaarummaadhaaf akka inni ta'e hubannee aameen jennee fudhachuu danda'utu nurra jira. Yoo abboon hudinne garuu lamxiif jaamummaatti kan nuyi hafu. Ulfina Waaqayyootu hin arginafna. Fayyisuu Waaqayyootu hin arginafna. Waan Waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjechuu barbaadetu hin arginaaf. Na'amaan utuu didee utuu hin dhiqatiin hafeera ta'e lamxummaa isaatti hafa ture. Namichi jaamaa sun utuu didee Waaqayyotti akkuma gaddeetti Na'amaanitti akkuma gaddeetti utuma akka ittiin hafan ta'eeti inni jaamaanis ija isaatti qaroo isaatti tun deebiin hafa. Na'amaanis lamxii isaatti hin qullaa'in hafa ture. Dubartiin sun saree naan jedheetee utuu dhiifteetti ta'eeti dhala isheetiif utuu fayyinan argatiin hafti. Warri kaanis akkasuma. Kanaaf har'a Waaqayyotti mufachuu keenya irraan kan ka'e ulfina Waaqayyo isa fuula keenya dura jiru utuu hin argin akka nafne, fayyisuu Waaqayyo utuu hin argin akka nafne, gadda garaa keenya Waaqayyotti dhiyeessinee isa inni nuun jedhe tole jennee fudhannee qooda gadduu ija ittiin Naa'oon Na'amaan ilaalanii fi ija ittiin Museen ilaale, ija dubartittiin kun Samaariyaa kun ittiin ilaalte, ija immoo namichi jaamaa ture kun ittiin ilaale, ija ittiin Elsaa ilaaleen wantoota nama aarsu jennee garaan keenyatti gaddee jiru kana ilaaluu akka jalqabnuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Waaqayyo sinaa eebbisu.